دري وود سبسكرايب قف godhuudhaan nu gargaara. Dirree Wood daawwachaadha. Subscribe, like, share, commentiidhaan nu cina dhaabbadhaa. Eid Mubarak. Isin daaw Eid Mubarak bagaytti isninge kan jaalala kan gammachuu nufaata isninge. Eid Mubarak kullu aam wa antum bikhair. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak kullu antum bikhair. Eid Mubarak guyyaa jaalala guyyaa rizqii guyyaa gammachuu nufaata. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Hordoftoota amantaa musliimaa maraanuu baga ayyaana Eid Arafaatiin ittiin isin ga'e Sumayyaa meeshaa walii gala jaarmiyaa manneeni ayyaana Eid Arafaa sababeeffachuudhaan meeshaalee jaarmiyaa manneeni parsantii 10 gatii gabbuusuudhaan meeshaalee jaarmiyaa manneeni barbaadan maraa'u qorqorroo simintoo feerroo mismaaraa fi walumaa galattuu meeshaalee jaarmiyaa manneeni barbaadan hundaa'u hottaatii bitadha. Teessoon teenya magaalaa Dirree Dhawaa Saaphiyaan gamoo Sa'idoo DDC fuulleedhatti argamu. Sumayyaa meeshaa walii gala jaarmiyaa manneeni ayyaana gaarii. Bara dabree kana yoo ilaalle biyya teenya keessatti haala adda addaati ture. Namni teeshina adda addaa keessa ture nageenyaan isin ture. Saniif jecha namni gammachuun isaa irru turte gaafa dabre. Amma immoo haala nageenyi biyya teenya keessatti uumamee jiru kanaan haalaan bareedeeti namni dirree iidaattis hedduu miidhagaa haraalee hajuru hundinuu namni teeshina nagayaatiitu gammachuutu itti dhagayama tasgabbiitu itti dhagayama dirree iidaattis namni bahe hedduudha haalaanii dirree dhawaan jaalalasiitii fi nageenya si haduraanii sanii arra as keessatti mul'ate saniifu wanni adda godhu islaamni hundi takka tahee gammachuu fi jaalalaan sabaa sablammii jidduu wanni deddeemtu san dhaabbachuu siitii fi haala amma jiru kana xiqqoo nageenyi tasgabbaa'uu isaatiitu iida kana adda godhee jira jechuudha. Carraa kana fayyadamtee namoota baga ittiin si ga'e jechuu barbaaddu jiraati. Namoonni baga ittiin si ga'e jechuu barbaaduun hedduutu jira. San keessaa yaa faamilii kiyya biyya keessatti argamanis ni jiran obboleeyyan kiyya biyya keessatti argamanis ni jiran biyya alaa jiranis ni jiran biyya alaa jiranii fi biyya kana keessa jiranis baga ittiin si ga'e jecha akkasumatti illee abbaa mana kanaa iida bareedaa kanaa fi jaalala bareedaa kanaan mana isaa keessatti simachuu jirru Hamzaa fi haadha mana isaa aadde Habbuyaa Zubeer akkasumatti illee obboleessa Habbuyaa Zubeer asitti nu bira argama Ajmal akkasumatti illee hunoo mucoo xiqqashoo eessuma taanuuf bareedduu tanaatu nu bira jira isinis baga itti isiniin ga'e jenna akkasumatti illee ummaa isii as biratti argamti Nargis Zubeer ummaa isaanii abbaa isaanii akkasumatti illee Doodoo Dooraal as biratti argama isaas faamis hundinuu as biratti argaman warra maqaan kaasnee fi warraan maqaa kaasee jidduu ijoollee dirree dhawaadhaa bikka jiranitti warra jaalala addunyaaf raabsu jiru hundaafuu fi islaama addunyaa tanarra jiru hundaa'u baga ayyaana ittiin isin ga'e ayyaanni kun ayyaana jaalalaa ayyaana gammachuu ayyaana rizqiitii fi ayyaana tasgabbummaa gammachuun iidaa kun dadachaa akka isiniif ta'uun isaaniif hawwa isaan hundaa'u baga itti isin ga'een ja'an. Irra deebi'uudhaan Eid Mubarak sin jenna. Eid Mubarak kullu aamun wa antum bikhair baga itti isin ga'een ja'a. Iliin hayee Eid Mubarak eenyu jechuu feeta? Ummaateya. Hayee. Abbaa hayyaa. Toligaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa ayyaana Eid kabajuudhaaf gaa ammaan tanaas namoonni mana kana keessa jiru nama hedduudha. Isaan irra deemnee namoota takka dubbisaati kan jirru ammaan tanaas Nasruu yookaan Nasraddiin isa bira kan argamnu Nasruu Maaliideen. Maaliideen bagumoo lolitti nu gahe Eid al-Aafiyaa kullum amantum bikhair. Mee ayyaana Eid irraa akkamitti kabajaa jirta? Ayyaana Eid irraan tanaa kana gaa wanni adda isa taasisu obboleessa keenya Hamzaan amna karaa dheeraa kana lafa'ee dadhabee isaanii wajjin dabarsa jedhee dhufee guyyaa Eid kana nu afeeree gammachuu isaa wajjin qooddachuu keenyaaf haalaan gammachuu nu dhagahama. Gaafa duraanii dur gizeenii fi huccuu Eid uffannee taphannu. Taphee hedduu jira barka ijoollummaa akka taphannu. Taphee hedduu jira. Mee sanfaa keessaa maal yaadatu? Dura irratti guyyaa boru Eid jedhanii huccuu bitanuu ni gammanna.
huccuu sangaa ganama qaama dhiqannee uffachuudhaaf hedduu bakka nurraan barii halkan ganama gizeenii fi huccuu uffanne booda deddeemnee haqqalii guurannee waan taphannus taphannee gabbuuna jechuudha. Isfaaltii dhayineeti baala gaarii horra. Baala gaarii horreeti piip piip lagaa harre piip piip ganda koore piip piip baala gaarii inni taphanna. Achii booda ammas maal jenna baala gaarii biifa boqloo buufaa inni taphachuu ture. Isin oggaa baala gaarii makiinaa irra teessan. Oggaa baala gaarii irra teenyu boqloo arrabsina. Boqloo hin korru. Baala gaarii horra. Saniif arrabsina boqloo. Boqloo irra taa'us. Boqloo irra taa'us baala gaarii arrabsa. Nu arrabsa jechuudha. Boqloo biifaa jaa baala gaarii buufaa jaa. Akkasitti dabarsa turre gaafa dur. Mee warra sagantaa kana daawwachuu jiruuf. Warra sagantaa kana daawwachuu jiruuf isaanis gaanu hordofuu isaaniitiif duratti galatoomaa jennaani itti aansuudhaaf warreen gaa sababa iidaa kanaan nu afeeree nu yaamee akka isaan hojii gammachuu iidaa tana qooddannuuf nu godhaniif galanni haa ga'uu fi isaanii kanaanis rabbiin baga ayyaana iidaa kanatti isin gahe warra baranaa kabaree hedduu warra ama tokkonatti iidaa arkuun haa godhu walumaan nu haa gammachiisu jedhan. Sagantaan teenyaa ammallee gaa akkuma itti fufteetti kan jirtu. Ammaan tana gaa namni na biratti argitan tun obboleetii Abbuyyaadhaati. Isinis guyyaa har'aan tanaa ayyaana iidaa isaan bira kabajuudhaaf dhufte. Mee isii dubbisnaan maaliideen? Iida laafee. Baga ittiin si gee. Baga waliin nu gee. Guyyaa har'aan tanaa gaa ayyaana iidaa kabajuuf isaan bira kan dhufte. Akkasuma. Akkasuma. Ati immoo gaa abbaan manaa keetis ni jira ijoolleen teessin jirti. Duuba ati isaan kana dhiistee kophaa as dhufte moo akka himee nutti? Akka ilmaan kiyya wajjumaaniin dhufe abbaan manaa kiyya hojiin dabarsa. Guyyaa ayyaana. Guyyaa ayyaana hojiin dabarsa. Isaaniif asitti dabarsuuf dhufe obboleettii tiyya bira. Guyyaa isaanii wajji kabajju fi duraan gaafa kabaju turte garaagarummaa san mee nutti? Amma ani obboleettii irraa guddooti siin irratti qoodha. Mana isiitti dhufee kabaju kiyyaan hedduu gammadee isaaniif. Tole ati gaammaan tana ijoollee mee qabda? Ijoollee sadiin qaba. Gaafa ijoollee dura intala dhalaate ka dura dhalte? Dhiira. Dura dhiira dhalte? Dhiira. Tole mee gurbaa dhiiraa gaafa dhalte san ati gaa silaa'uu ummaan ta'e gaafa si dhalte dura egree waraanaa jechaati kan 40 guyyaa 40 waggaa baatu akkasii baasta. Ati yoo waan san dhiifame moo mo'atis akka himeen? Laa hin dhiisamne numa jira. Godheetiin jira. Egree waraanaa? Mee akkasii amannuuf gaa mee nuu jeemina akkam jetteeti mucaa kee ka duraa egree waraanaa kadhitu. اجري ورانا يا عيانا ننو معانا يا عيانا اجري ورانا يا عيانا ننو معانا يا عيانا يا بدينا سوقدا يا قلوب راسما جاني تكستي اكسي دبرسني مال فجاسن سن قولوس كفجاسوني جرا اكاداتي كليسني جابسن نمواتي ادا كوما دنديوتي godhan jechuudha. Ati gaafa ayyaana iidaa alfixrii taphachuu turte mee seenaa san nu yaadachiisi haala kamiin taphachuu turte haqqaliit mana namaa faadhiitti fudhachuu. Gaafa ijoollummaa jechuudha. Gaafa ijoollummaa duraan dursee wanni yaadannu ta'u guddaan huccuu nu bitanteemsan yoom akka uffannu bariitee idini dura guddaan san yaadni keenya ni barihaa ganama hogguu uffanne yaa akka ijoolleetti geelota keenya wajjin mana nama yuudaka akkali gurana jechuudha. Achi booda yaa bikkatti bashannana namu deema bikka bashannanaa deene wajji dabarsina jechuudha ijoollee ganda wajjin. Akkasitti ayyaana iidaa dabarsa. Akkasitti dabarsina. Ijoolleen tiyya ammoo? Ijoolleen tiyyaas akkasuma akka keenyaallee akka durudoon ta'een amma gizeen hedduu jijjiiramee jira. Akka keenyaa duun ta'een isaanis akka waqtii isaaniitti numa dabarsan. Tole mee carraa kana fayyadameeti nama baga ittiin si ga'e jechuu barbaaddu. Nama baga ittiin si ga'e jechuun duraan dursee haadhaa fi abbaa kiyya abbaa manaa kiyya akkasumatti uummata islaamaa idil iid mubaarak baga isiniin ga'e jaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhugumatti sagantaa ayyaana har'aan tana mana kabajamoo obbo Hamzaadhaatii fi haadha mana isaa
addee abuyyaa mana isaaniitti kabaja jirru akka itti gammadu jiru tan abdii guddaa qabna. Isin qofa osoo hin taane keessummaa keenya takkaas guyyaa har'aan tanaatiin innis affeerramee kan as dhufe sagantaan har'aan tanaasitti qophooyte addee itti ta'e mee isa hoo maal agartee maal taajjabdee maal fakkaataa isaa wajjin turtii goon ammas galuma sagantaatti nu faana tura. Maqaan kiyya Dr. Muhammad Ahmad kaniin amma hojjechaa turu hospitaala Jogooddaa Hararri. Hararraa dhuftee jechuudha. Garuu iida ilaalchise yaa dirree dho'atti iida dabarsee eenyutu hin jaalanne. Namni hunduu silaa kamni soottaa jiru as dhufee kan dabarsuu godha. Dhugaadha laaluu jirra piroogiraama irrattis bareedaadha. Namoota haasa'u jira. Adda ajaa'iba. Ati hoo maaltu adda sitti gizee ilaaltu? Yaa'u iida kajoorra yoo jalqabne iidni akka faranjiitti fiistii fi feestivaaliidha beekte. Fiistii jechuun qoonqoo nyaachuu fi hojii adda qooddachuudha. Sanillee karaarra osoo hin jiru na dabaree jira. Hin gaddu garuu isaaniif hin gammada. Kalti aanu feestivaala. Feestivaalli bashannanuudha. Bashannana itti jirra. Yaa'u mana kana keessa warri jiru hundinuu fuula isaanii irra gammachuu argama. Feestivaalli dammoo gammachuudha. Yoo gammachuun hin jiraanne maali? Kanaafuu iddii baranaa santu adda si godhaa jechuudha. Iddii baranaa haalaan iida tasgabbii qabdu, iida gammachuu qabdu. Yaa'u dirreedhaa gizee dhufte dammoo haaraa fi keessummaa fi addaan hin jiru. Laaqqamtee nama addas hin beeku. Hundinuu jaalala. Jaalaluma bakka seentee bashannanumattis fufuudha. Mee bageettiin si ga'e namoo jechuu feetu? Yaa'u duraan dursee abbaa manaa obbo Hamzaa fi haadha manaa addee Habuu baga itti saniin geenjoo barbaada. Osoo addummaan nutti hin dhageeffamin osoo firraa nu dhiibin boroo nu baasanii akka addaatti waan nu teessanii nu bashannansiisu jiran jechuudha. Haalaan bageessanii geenjoo barbaada. Itti aanee warri mana kana keessa jirus namu bashannana jira amma ati seenuma. Namni adda si godhee chitti wanta godhu hin jiru. Tanaaf haala kanatti fufa baga hojii itti nu geenjoo barbaada. Dooktar dhiifama hojii gaafa ayyaanaa yookaan iida takka illee hojiidhaan dabarsitee beektu? Ani amma eegaan eebbifame ati amataaf hin deema. Akkuma beektu waa'een fayyaa amma torba amajjaa cinaa barachuu sirraa eegama. Amajjaa cinaa ani iida bakka barnootumaa fi qo'achuu fi irratti dabarse ati akka tasaatti Finfinneetti hin baradhe. Finfinnee dammoo ni beekta dirreedhaa Finfinnee namni walitti hin madaalu. Akkanattuu namni walitti qabamee hojii gammadu haalaan xiqqoo. Jiruun dammoo walitti qabamtee walitti addan qooddanne maali? Tanaa jechaafuu kuni anaaf adda miimoorii amata meeqa duraati haalaan. Gaafii takka kan hin qabu. Doktoroota gaadheenya kana mindaan idaafee fijaanii sii daamee? Yaa'u nuti akka mindaan keenya gammachuu ummataati. Suni haqa hara tokkoon garuu ati akka ilma namaatti ati dura gammaduu fi jiraachuu fi waa hundumaafuu motivational theory jira. Dura beezikii fiiziyooloojii kee guutuu qabda. Eegasiiti actualizationii bira dheeyxee takka sarvii gootee fuula gammachuun nama gaggeessita. Akkuma ta'u malee garuu waanuma jiruun ogeessi fayyaa waa hunda godhu jira. Uummata keenya bira hanquma barnootni isaa hayyameen hanqumamni isaa hayyameen bira dhaabbachaa jira. Fuulduratti yaa'u akkuma biyyaatti itti fufa waan ni jiru hundi waa'ee mindaa taatus waa'ee hojii taatus waa hundinuu. Garuu ammaaf iida waan ta'e jecha warra hospitaala jirus warra dhukkubsachiisaa jirus isanis bakka jirtanitti gammachuu keessan itti hayeessanii cibsuun jaa ka dhukkubsatees dafee haa wayyaa'u haa fayyee galuu janneetiiti minyootii keenya ibsina. Guddisnis galateeffannaa irra deebi'uudhaan idin warqsiin jenna. Ishee isanis bageetti singee waliin waliikum. Kan daawwachaa jirtan Shabboo Miidiyaa dirree Wudii wajjin waliif galuudhaan sagantaa mana obbo Hamzaadhaati. Waa wajjin mana isaaniitti kan kabaju jirru san ka daawwachaa jirtan sagantaa teenya goolabuudhaaf wanni nuwaaf yoo jiraate umrii gaafa ijoollummaa sanitti gad deebineeti haqqaleet guurrannee
baala gaarii yookaan taaskirra teenyeeti deemaa waan jennu jechuudha. Sanis sagantaa keenya kan goolabnu taana. Akkasuma miti baala baqloo nama baala gaarii qorra. Baala gaarii qorra. Haaya eegallu baqa. Piip piip baala gaarii piip piip ganda qoore piip piip ganda harree piip piip ganda qoore piip piip gaadbasta piip piip godda kiraa piip piip ganda qoore piip piip laga harree piip piip hafatisa piip piip ganda kafiraa piip piip ganda kabrii ijoollee laga harree ganda bisanyaa piip 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 piip. Balagari, balagari, bifa, taski, bufa, balagari, bifa, taski, bufa, balagari, bifa, bali baklo, bufa, taski, bufa. Sumeyang boji te buratte magala, beshale jarmaya mane wali gala, jaru betam kopi barbada nisbila, beshale sumeya abba bere chala. Robi misbana, sumeya rabita, unda birajira. Terpuma sikane, sumeya jalala, kaname shankake, kapa bede jala. Teson diredawa, sapia tulala. Nuti biyya jaarra malee biyyan diinu. Kanneen hojii konistirakshinii irratti bobba'an martinuu namoonni manaa fi ta'ee gamoo jaaruu barbaadu. Meeshaa barbaadan maraa'u gatii madaalawaa ta'e Sumeeyyaa meeshaa walii gala jaarmee manneen irraa argachuu ni dandeessa. Teessoon teenya magaalaa Dirree Dhawaa Saaphiyaan gamoo Sa'idoo DDC Fuulleedhatti argamu. Sumeeyyaa meeshaa walii gala jaarmee manneenii Caalaa keenya maal akka maraataatti daawwachaa qofalu jirta. Yaa caaltuu teenya diraamaa afaan Oromoo kan ilaalu jiru kottu taa'imee ilaalime. Way diraamaa afaan Oromoo akkamitti argachuu dandeessi? Diraamaa afaan Oromoo argachuudhaaf dura YouTube banteeti. Haaya sanboodoo. Dirree Wood irra barreessita. Ittiin barreessaa sanboodoo. Irra barreessite. Subscribe hajjoo kana siif agartee miti laa? Sanuma gizee xuyite. Qaxxita fiilmii afaan Oromootiif baacolee adda addaa siif fide jechuudha. Hanga amma kaalagaatiin afaan banee ilaaluu ture. Niin gowwoome. Arraan booda Dirree Wood banee subscribe godhee diraamaa afaan Oromoo ilaala. Ana qofaa mitillee akka hiriyoonni kiyya hundi Dirree Wood ilaalanii subscribe akka godhan isaan hunda ittiin hima. Dirree Wood subscribe qofa godhuudhaan nu gargaara.